Mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Mattoota sosochiin baala shaayii eegale. Xiyyeeffannoo mootummaan inisheetiivitaaf kennaa jiru hordofuun magaalaa Mattoottis biqiltuu shaayii miiliyoona 3.5 qopheessuuf haal dureen qophii eegalee jira. Akkuma beekamu shaayii misoomni kun bal'inaan naannoo kanatti hin beekamu garuu alergii irratti baay'inaan xiyyeeffachuudhaan mootummaan keenya hojjechaa jira. Isas giddu galeessummaadhaan qabatameetiyyuu akka magaalaa keenyatti hojjetamaa jira waan ta'eef naannoo biraatti iddoo biraatti doolara fidaa jira. Naannoo keenyattis hojiin kun bal'inaan doolara nu fiduu danda'a waan ta'eef misooma alergii irratti xiyyeeffannoo jechuudha. Qophoomsee baala shaayii keessumattuu magaalota naannoo lixaa irratti haalli qilleensa isaatii fi haalli biyyee isaa barbaachisummaan isaa ogeessaan qoratamee itti amanamee kallattiin karaa mootummaa Oromiyaatiin nuuf kennamee jira jechuudha. Nus dhimma kana irratti hundaa'uudhaan barbaachisummaan dhimma kanaa keessumattuu meeshaalee biyya alaatii galan biyya keessaa bakka buusuudhaaf inisheetiiviin baala shaayii kuni baay'ee murteessaa jechuudha. Biyya keessatti oomishnee alergii irratti hojjechuudhaa fi kallattii paartiin keenya qabamee jiru giddu galeessa godhannee kanaan dura inisheetiivii adda addaa magaalaa keenya irratti jalqabnee itti milkoofnee jirra. Inisheetiivii baala shaayii ta'eetiin kan wal qabatu akka magaalaa keenyaatti erga hubannoon uumamee booddee miliyoona 3.5 akka magaalaa keenyaatti hin dhaabne jennee qabannee jirra. Lafa hektaara 7 irratti kan karoorfannee jirru. Kana gaafa jennu nama tokko nama lamaan kan hojjetamu miti. Inisheetiiviidha. Baay'ina barbaada, qulqullina barbaada, ariitii barbaadama. Ariitiidha kan barbaadu. Kanaaf baay'inaaf qulqullinaaf ariitiidhaan yeroo gabaabaa keessatti inisheetiivii amma jalqabnee jiru kana kan baala shaayii hektaara 7 irratti lafa biqilaa miliyoona 3.5 yeroo gabaabaa keessatti dhaabuudhaaf karaa adda ta'een karoorfannee jirra. Inisheetiivii kana milkeessuu keessatti dargaggoonni keenya wanti isaan irraa eegamu inni tokko inisheetiiviin kun kan dargaggoo kanaati jechuudha. Biyya kana ijaaruu keessatti gaheen dargaggoonni keenya bahataa turanii fi har'a biyya isaan harka jirtu kana ijaaranii dhaloota booddee inisheetiivii kana milkeessuu keessatti gahee olaanaa taphachuudhaa qabu. Badhaadhina waloo fiduudhaaf, badhaadhina maatii fiduudhaaf oomisha kanarratti xiyyeeffannoodhaan akka hojjetamu mootummaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo olaanaatti kennuudhaan beeltiin shaayii godina kanarraa kaasee Bunnoo Beddellee dabalatee Jimma dabalatee godinoota lixarra jiranitti bal'inaan hojjechuudhaaf qabatameetu jira waan ta'eef nutis magaalli Mattuu bulchiinsa magaalaa Mattuutiin hoogganamtu beeltii kana keessa jirti waan ta'eef karoora keenya waan wal qabatu kana fakkaata. Karoorri kun hooggansa sadarkaadhaan jiruuf hojiin kun kennameetu jira, qoodameetu jira. Daasii ijaaruun, biyyoo qopheessuun, iddoo qopheessuun kun kennameetu jira waan ta'eef hojiin kun koomitimantii akkanaarra jira jechuudha. Magaalaa biqilaa baala shaayii miliyoona 3.5 qopheessuudhaa fi yeroo kanas immoo hirmaannaa uummataatiin hojiin kun akka inni hojjetamu amma eegalleerra amma lafa isaa qopheessineerra. Dhimmi kun dhimma biyya keessatti qofa ilaalamu hin taane dhaabbilee biyya alaatti illee alergii olaanaa ta'ee jechuudha kan inni barbaadamu. Biqilaan kun immoo akkuma sila dubbadde guyyaa 3-3dhaan jechuudha kan inni irraa funaanamee gara warshaatti seenu. Isheen kun oomisha alergiidha. Oomisha alergii irratti yeroo hojii kana hojjennu dinagdee biyyaa guddisna jechuudha. Dinagdee biyyaatti kan guddisnu. Dinagdee biyyaa irratti immoo hirmaannaan qaama kamiyyuu jiraachuu qaba. Yeroo ammaa horii adda addaa sadarkaa magaalaa kaasee hanga gandaatti hanga nama dhuunfaatti hundaa jira jechuudha. Kanaaf horiiwwan kun hojiiwwan kana milkeessuudhaaf murteessitoo jedhamanii itti amanamanii koreen kun dhaabbatee orienteeshiniis kennamee karoora addaas qophaa'ee yeroo ammaa boobbii keessa galame jira jechuudha. Kanaaf iyyuu hojii kana milkeessuudhaaf qaama adda addaarraa hojii guddaa godhama jechuudha. Asumaanii uummata magaalaa Mattuutiif milkaa'ina hojii kanaatii fi akka nuuf keedamatan fi erga hore dursuu barbaada jechuudha. Karoorfachuu qofa osoo hin taane dargaggoonni hirmaachuu qaba. Dubartoonni keenya hirmaachuu qabu. Daldaltoonni hirmaachuu qaba. Abbootiin amantaa jaarsolii biyya dhimma kun dhimma guddina dinagdee keessatti shoora olaanaa qaba waan ta'eef. Hojii mootummaan naannoo fi federaalaa xiyyeeffannoo guddaan hojjetaa jiru akka ta'e quban qaba.
Kana milkeessuu keessatti eenyurraa maaltu eegama? Qooda fudhattoonni hojii kana keessatti qooda fudhatanis hojii kana milkeessuu keessatti immoo adda durummaan qaamoleen qooda baachuu qabu jettanu eenyu faati maal laamtu? Beekamu qonni hojii xiyyeeffannoo addaa barbaadu seektoroota hedduu qabnu keessaa xiyyeeffannoo addaadhaan kan hoogganamaa jirudha jechuudha. Naannoo kanatti eenyurraa maaltu eegama inni jedhu jalqaba sadarkaa yaadaatti yaadaan walii galuu danda'uu qabna waan ta'eef hooggansi keenya olaanaan ajandaa godhatanii jiru jechuudha. Taasisuudhaan hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru ajandaa godhatee jira. So maal ta'uudhaa qaba sadarkaa garagaleetti hawaasa mobilaayiz akkamitti goona? Humnoota waloo keenya akkamitti mobilaayiz goona? Akkamitti kenna tajaajilaadhaan hojii kan raawwachuu dandeenya wanni jedhu kun ajandaa guddaadha waan ta'eef bulchooliin gandaa caasaaleen gandaa fi gandaa gadii dhimma kana adda durummaadhaan yoonuu qabatan jechuudha. Tarsiimoo mootummaa imaammata mootummaa galmaan ga'uudhaaf kaa'ame waan ta'eef hooggansi keenya hooggansi sadarkaadhaan jiru kana galmaan ga'uudhaaf kaa'ame waan ta'eef hojiin kun waan laashee karaatti hafu osoo hin ta'in finiinee sadarkaa barbaadamu irra ga'uu qaba waan ta'eef raawwii barbaadamu fiduudhaaf koomitimantiin barbaachisaadha. Xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha. Hojiin kun kan kooti karaa jedhuun qabachuun barbaachisaadha waan ta'eef hooggansi keenya sadarkaadhaan jiru yoonuu qabate jaarmiyaan kan dargaggoo kan dubartii yoo sadarkaadhaan warri jiran kun yoonuu qabatan galmaan ga'uu danda'a. Hooggansi keenya ogeessi keenya sadarkaadhaan jiru seektara garaagaraa keessa jiru kun xiyyeeffannoo itti kennuudhaan yoonuu qabatan galmaan ga'uu danda'a waan ta'eef harka wal qabannee badhaadhina waloodhaaf ka'uu qabnaa ergaa jiru akka waajjira qonnaatti dabarfachuu barbaada.